Akkam jirtu? Tarii iddoon barbaadetti yeroon barbaadetti akkaawuntii Dreamsafe kiyya akkamittan argachuu danda'a jettanii yaaddu ta'a. Bilbila yeroo biraa fayyadamtan ta'uu baatullee bilbila Android kamiyyuu fayyadamuudhaan akkaawuntii Dreamsafe seenuu ni dandeessu. Jalqabuudhaaf dhuunfaan seenaa isa jedhu tuqaa. Asitti filannoo lama qabdu. Tokkoffaa lakkoofsa bilbilaatiin, lammaffaa immoo lakkoofsa Dream ID'dhaan seenuudhaaf jechuudha. Lakkoofsa Dream ID kana eessaa argattu? Gara garee keessan deemtanii qindoomina jala seentanii ragaa miseensaa keessaa maqaa keessan tuquudhaan dijiitii 6 maqaa keessan jalatti dhufu fiddanii asirratti galchuu dandeessu. Sana booda bakka kanatti lakkoofsa iccitii keessan galchuu qofadha. Bilbila mataa keessanii fayyadamtu taanaan immoo kun caalaatti salphaadha. Isa duraa irratti garuu wanti sammuutti qabachuu qabdan lama jira. Tokkoffaa gara akkaawuntii seenuudhaaf intarneetni isin barbaachisa. Lammaffaa lakkoofsa iccitii keessan dhoksuudhaan namni biraa akka hin argine kana tuquudhaan jechuudha gochuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Bilbila mataa keessanii fayyadamtanii seentu taanaan kun caalaatti salphaadha. Bilbila sana fayyadamtanii kana dura seentanii beektu taanaan maqaan keessanii fi suurri keessan ni mul'ata. Fakkeenyaaf gara kana keessaa Faayisaa Ahmad yoo ilaaltan nuti suura waan hin fayyadamneef malee maqaa isaa fi bakki suurri isaatti seenu dhufee jira. Kanaaf kan irraa eegamu lakkoofsa iccitii galchuudhaan seenuu qofadha. Lakkoofsa iccitii asitti yeroo galchitan akka namni nagarreetti dhoksuu keessan hin dagatinaa. Erga santanii booda akkaawuntii keessan keessa odeeffannoo jiru hunda ilaaluu dandeessu. Kun odeeffannoo haaraa asirra jiru nutti agarsiisaa jira. Odeeffannoo Faayisaa Ahmad agartanii qusannoo waliigalaa arguu dandeessu, dabtara isaa ilaaluu dandeessu. Yoo barbaaddan akkaawuntii kanallee haquu ni dandeessu. Fuula kana irratti odeeffannoo barbaaddan hunda argachuu ni dandeessu. Yoo akka tasaa ta'e garee lama keessa jiraattanis odeeffannoo garee lamaaniyyuu asitti argachuu dandeessu. Asitti garee guddinaaf jedhutu mul'ata. Kan biraatu qabaattanii asuma jalatti mul'ata ture jechuudha. Akkaawuntii keessan erga ilaaltanii booda akkaawuntii dhuunfaa keessaa ba'uu dandeessu. Keessaa ba'i kan jedhu kana tuquudhaan jechuudha. Haala kanaan baatanii duubatti deebi'uu dandeessu. Waan ilaaltaniif isin galateeffanna.